Ladies and gentlemen, President Putin. President Putin. He's going to beat President Putin. President Zelensky. I'm so focused on beating Putin. Oduu teenya jalqabaatiin. Pirezidaantiin Ameerikaa Joo Baayiden pirezidaantii Yuukireeniin pirezidaantii Putin jechuun waamuun isaaniitii fi itti aantuu isaatiin ammoo Tiraamp jechuun waamuun isaanii Ameerikaatti ijoo dubbiite. Umriidhaan dulloomanii dubbii waliin dhahuun ijoo miidiyaalee addunyaa tahaa kan jiran Joo Baayiden ammas dubbii ijoo tahuu itti fufaniiru. Gabaasa bal'aa isin biraan geenya. Oduudhuma wal fakkaatuun. Morkataa Joo Baayiden kan ta'an Doonaald J. Tiraamp yoo filannoo as deemu kana mo'adhe abbaa qabeenyaa feesbuukii kan ta'e Maark Zuukarbarg nan hiisisaa jedhe. Dubbiin Doonaald Tiraamp sun Ameerikaa fi addunyaa mara irratti ijoo miidiyaalee addunyaa taateetti. Kanallee bal'inaan isin biraan geenya. Oduu biraatiin. Humnoonni Suudaan keessatti waggaa tokko oliif waraana gaggeessaa jiran Jeenevaatti mariidhaaf affeeraman. Humnoonni lamaan kun Mohammad Hamdan Dagaalootii fi Jeneraal Abdul Fattah al-Burhaani. Dhimma kanaaf jarri lachuu deebisaa maal laatee bal'inaan dhageessu. Kam jirtu daawwattoota hordoftoota Anolee Global Media. Odeeffannoo duraanii irraa adda kan ta'e arra oduu biyya alaa qofa isin biraan geenya. Haga xumuraa sagantaa keenyaatti dhaggeeffachuun yaada qabdan gara koomentiitiin nuuf barreessaa. Viidiyoon keenya hiriyoota keessan bira akka dhaqqabu yoo barbaaddan ammoo like, share, subscribe godhuun dagatinaa isiniin jenna. Kallattumaan guutuu gabaasaarra qabanneetti isin dabarsina. Pirezidaantiin Ameerikaa Joo Baayiden pirezidaantii Yuukireeniin pirezidaantii Putin jechuun waamuun isaaniitii fi itti aantuu isaaniitiin ammoo Tiraamp jechuun waamuun isaanii ijoo dubbii Ameerikaati. Pirezidaantiin Ameerikaa Joo Baayiden kamisa galgala wayita gaazexeessitootaaf ibsa kennan gita isaanii kan ta'e pirezidaantii Yuukireen Volodymyr Zelenskytiin pirezidaantii Putin jedhanii waamuun isaanii ijoo dubbii ta'eeti jira. President of Ukraine, who has as much courage as he has determination. Ladies and gentlemen, President Putin. President Putin. He's going to beat President Putin. President Zelensky. I'm so focused on beating Putin, we got to worry about it. Anyway, Mr. President. I'm better. You are a hell of a lot better. Filannoo dhufu irratti paartii isaanii bakka bu'uun pirezidaantummaaf ni dorgomu jedhamanii kan eegaman pirezidaantii Joo Baayiden haalli fayyummaa isaanii yaaddeessaa ta'us dhimma kana irratti garuu gaaffii gaazexeessitoonni irra deddeebiin kaasaniif wayita deebisaa kennan fayyaa guutuu qabaachuu isaanii eeru. Haa ta'u malee Ameerikaanonni hedduun pirezidaantiin kun dulloomaniiru jechuun paartii isaanii bakka bu'uu akka hin dandeenyetti ibsaa jiru. Ta'us garuu Joo Baayiden agaan dadhabee mana taa'utti Ameerikaanan tajaajilaa jechuutti cicceera. Pirezidaantiin Ameerikaa Joo Baayiden yoo dubbatan kan ifaajaa jiraniif aangoorra turuuf yookaan ammoo leegaasii isaanii itti fufsiisuuf qofa osoo hin taane hojiiwwan bara 2021 keessa eegalan xumuruuf akka ta'e ibsa sa'aatii tokkoof kennanii turan keessatti mirkaneessan. Akka amma duraa socho'ee hojii koo hojjechuu yoon dadhabee gaafa sana akkaan dulloome mirkaneeffachuu dandeessuu jedha Joo Baayiden. Amma garuu dadhabbii wanti jedhamu ana bira tasumaa hin jiru jechuun pirezidaantiin Ameerikaa kun dadhabbii akka hin qabne dubbatu. Haala pirezidaantii Joo Baayiden kanarratti gariin namoota cimina isaanii agarsiisaa wayita jedhan kaan immoo pirezidaantichi dadhabuu isaanii amananii fudhachuu dhabuurraa yeroo hunda rinciicuu jaallataa jechuun yaada kennuu irratti argamu. Ibsi Baayiden erga xumuramee daqiiqaa muraasa booda miseensonni paartii Dimokiraatii hedduun Baayiden akka aangoo gadhiisu gaafataniiru. Joo Baayiden gaaffii jalqaba gaazexeessitoonni dhiyeessaniif wayita deebii kennan kaleessa galgala pirezidaantii itti aantuu isaanii Kamala Harrisiin itti aanaa pirezidaantii Tiraamp jechuun wayita waaman hedduun Dimokiraatota naasuudhaan ilaalaa turan. Taateen kun osoo hin mudatin sa'aatii tokko dursanii miseensota NATO waliin sagantaa addaarra kan turan Joo Baayiden pirezidaantii Yuukireen Volodymyr Zelensky waamuuf jedhanii pirezidaantii Putin jechuun hirmaattoota sagantichaas rifachiisan. Dogoggora Joo Baayiden kana ilaalchisee garuu miseensonni kaabinee isaanii buleeyyii dabalatee namoonni siyaasaa hedduun dheekkamaniiru. Miseensonni paartii Dimokiraatii pirezidaantichi dogoggoroota biraa uumanii maqaa paartichaa xureessuun dura tarkaanfiin fudhatamuu qabaa jedhan. jechuun Joe Biden hatattamaan aangoo gadhiisee paartiin Dimokiraatii nama biraa akka bakka buusu gaafachaa jiru. Pirezidaantichi garuu yaada kana tasumaa hin fudhatan. Dogoggora uumaatillee ta'uu filannoo sadaasa dhufu gaggeeffamu irratti Tiraamp waliin morkachuuf
waan kutatan fakkaata. Dhimma umrii isaanii irratti gaazexeessitoonni gaaffii hedduu kan gaafatan Joe Biden ammoo ibsa wayita laatan walabummaadhaan seeqqataa dubbatu. Gitoota isaanii kan Raashiyaa Vladimir Putin fi kan Chaayinaa Xi Jinping waliin humna dorgomuu danda'u akka qaban gaazexeessitootatti dubbatan. Pirezidaantii Joe Biden rakkoon fayyaa wal qabatu kan irratti mul'achuu eegalee ammaa miti. Yeroo ammaa kana sadaasa as deemu filannoo gaggeeffamuuf duulli filannoo kan jalqabame yoo ta'u, Joe Biden guyyumarraa gara guyyaatti dadhabaa jira. Oduudhuma wal fakkaatuun morkataa Joe Biden kan ta'an pirezidaantiin Ameerikaa duraanii Donald J. Trump yooniin filannoo as deemu kana mo'adhe abbaa qabeenyaa Feesbuukii kan ta'e Mark Zuckerberg nan hiisisaa jedha. Pirezidaantii Ameerikaa 45ffaa kan turanii fi amma morkii cimaa Joe Biden waliin taasisaa kan jiran Donald Trump yoon filannoo as deemu kana injifadhe hojii gaggeessaa olaanaa dhaabbata Meettaatii fi abbaa qabeenyaa aappilikeeshinii Feesbuukii Mark Zuckerberg akka hiisisan waadaa galaniiru. Pirezidaantiin Ameerikaa duraanii Donald Trump Mark Zuckerberg qofa osoo hin taane garee sagalee filannoo waliin dhahan mara akka to'atu ergaa gabaabaa karaa miidiyaa dhuunfaa isaanii Truth jedhamuun dabarsaniin beeksisaniiru. Oduu biraatiin humnoonni waraanaa Suudaanitti waggaa tokko oliif wal waraanaa jiran Jenevaatti mariidhaaf affeeraman. Dhaabbanni mootummoota gamtoomanii marii mijjeessuun humnoonni waraanaa kan Suudaan mariidhaaf Jenevaatti akka argaman waamicha taasiseera. Humnoonni Jenevaatti waamaman kun Mohammad Hamdaan Dagaalootii fi Jeneraal Abdul Fattah al-Buraani. Haa ta'u malee humni gargaarsa saffisaa yookaan ammoo Rapid Support Forces iddoolee qabate gadhiisee yoo ba'e malee maricha irratti kan hin hirmaanne ta'uu humni raayyaa ittisa biyyattii Jeneraal Abdul Fattah al-Buraaniin durfamuu beeksiseera. Marii kanarratti akkaataan gargaarsi namoomaa itti Suudaan seenuu fi lubbuun lammiilee nagaa tikfamu irratti mari'atuu jedhamee ture. Gaggeessaan raayyaa ittisa biyyaa kan Suudaan Abdul Fattah al-Burhaan humni saffisaa magaalota to'atee jiru gadhiisee yoo ba'e malee maricha irratti kan hin hirmaanne ta'uu cimsanii dubbataniiru jedhameera. Suudaanitti ergamaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii kan ta'an Raamtaanii Lamamraa qaamolee waraana Suudaan kanneen mariidhaaf affeeruun isaanii himameera. Akka barreessaa olaanaan dhaabbata mootummoota gamtoomanii Isteefaan Dujaarik jedhanitti mariin kun adoolessa 11 eegaluuf karoorfamee ture, garuu sababa qaamoleen kunneen hirmaachuu didaniif marii biraatiif adoolessa 12 2024tti beellamni biraa qabameera jedhan. Lamamraan xalayaa waxabajjii 26 2024 barreessaniin qaamolee waraana Suudaan mariidhaaf affeeranii ture. Oduu teenya xumuraatiin Afrikaan kibbaa mirga Filisxeemiif falmuu akka itti fuftu beeksifte. Ministeerri dhimma alaa Afrikaa kibbaa haaraa muudaman Roonaald Laamoolaa kamisa kaleessaa akka jedhanitti biyyi isaanii mirga ummata Filisxeem eeguu fi seerri addunyaa hundaaf haqaan akka hojiirra oolu dhaabbilee addunyaa keessatti socho'uu itti fufnaa jedhan. Jalqaba baatii kanaa erga muudamanii booda ministeerri dhimma alaa kun imaammata alaa irratti marii ummataa jalqabaa kaleessa Cape Townitti taasisaniiru. Laamoolaan akka jedhanitti Afrikaan kibbaa jiraachuu ummata Filisxeem akka gareetti eeguuf humna ishee hundaan deeggarsa gochuu itti fuftii jedhan. Akkasumas ammoo gochoonni apartaayidii fi duguuggaa sanyii ummata Filisxeem irratti raawwataman hundi akka xumuramuuf biyyattiin dhaabbilee addunyaa waliin akka hojjettu cimsanii dubbatan. Laamoolaan akka jedhanitti Afrikaan kibbaa lammiilee Filisxeem waliin gara mirga waloo hiree murteeffannaa isaanii dhugoomsutti akka deemtu cimsanii dubbatan. Kanaan dura ministeera haqaatii fi tajaajila mana amala sirreessaa ta'uun tajaajilaa kan turan diippiloomatii olaanaan kun Afrikaan kibbaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii dabalatee waltajjiiwwan biyyoota hedduu adda addaatiin rakkina Falasxiinotaa ol kaasuu itti fufti jechuun dubbataniiru. Galgala kanaaf kan qabanne kanuma. Yeroo gaarii qabaadhaa.